Estafaria Mantin jedhama waldaa makana Yesuus burqaa jaatoo sabakaa magaalaa Naqamteeti. Waldaa suma kana keessaa iddoo lallabaana ni keessaa dhaladhe makkoo gootonni jedhamu sa'aatii tokkoof daqiiqaa 20 wayii sirraa deemsisa achitti dhaladhe nama naannoo kanaati. Warra kaanitti mee beeku armaan dubbadhe gara ofii rakkisaadha barkan. Yoo inni gajjallaa siin gaafatu gajjallaa sanatti himaa. Ati gara siriitii waliin gara baakkooti waliin gara garraati naannoo kamuu achi gara si jedha. Yoo inni gara gindii jedhamu achi dha gara kamiitidha jaamsaa gaafadhaati irraa kutaa himaa akka inni waliin naasii waliin wallaachisaa waliin wallaalanii naannoo kanaafi sagalee waaqayyoo ilaalla galgala kanaa Efesoon boqonnaa 4:4-15 dubbisa. Waa'ee Efesoon baay'iseen dubbadhu garuu kutaama sanan irratti waa haasa'uun har'a akka jedha kutaan kun. Lakkoofsa 14 fi 15 barreeffadhaa isinii garuu fichituun irraa dhaabate turuudha. Kanaa mannaa dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara isa mataa nuuf ta'e gara Kiristoositti guddannaa. Lakkoofsa 14 isinitti dubbifadhaa. Egaa nuyi jedhee jalqabanni immoo egaa jedhee jalqaba. Gajjallaa immoo kanaa mannaa kan jedhu kuni calluma lafaa ka'ee jalqaba haasaa jalqabamu miti. Jechi kun jecha waan irratti waliigalaa waa dubbachaa murteessaa dhufanii erga haasa'anii jedhanii booddee walakkaatti yookaan xumura irratti wanta walitti qabuudhaaf jedhamudha. Kanaa mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa koottaa karaa hundumaa gara isa mataa nuuf ta'e gara Kiristoositti guddannaa. Garan alas manas kan jirtan isa qe'ee kanaa gurra qabaniif hin dhaga'an, isa qe'ee kanaa ija qabaniif hin argan, isa qe'ee kanaa arraba qabaniif hin haasa'an. Abbaa qaba. Yoo inni nama haasofsiifate malee hin haasa'an, yoo inni namatti argisiise malee hin argan, yoo inni nama dhageessise malee hin dhaga'an. Biyya koo Waaqayyo si haa dhageessifatu. Harka kee mirgaa laphee kee irra godhadhu. Yoo inni ija kee bane malee ija samma qabaniin hin argan addana. Qe'een kun abbaa qaba. Ameen. Yoo abbaan qe'ee kanaa si eeyyame malee addana teesseef hin ta'u. Ala ta'anii dhaga'uun dhaban. Mana kee jiraataniif isin dhaga'an. Abbaan nama dhageessifatu tokko jira. Maqaan isaa Waaqayyo. Mataa waldaa kiristaanaa Yesuus ilma Waaqayyooti. Isatu dubbata. Isatu dhageessifata. Galata kee eebbifame. Cabuu oollee badisa oollee hamaarraa baraaramnee jirra karaa kee. Jirra Yesuus warra jirtu galata siilaa. Ba'aadiin nurra kaa'ee nurraa galagashite boollonni qote duuchite karaa nama hin baafne baay'ee nu baafte hirrina keenya guutuu goote waan itti yaaddoonne nu fuulduraa hambifte jirraa hoo galata kee. Galata qabda nu biraa maqaan kee eebbifamu. Miilla keenya nagaatti eeddi gufannaa irraa eeddi. Ameen. Ameen. Sadiin jedhe karaatame. Isa namni jedhe karaatame. Hin cabna turree caba oollee jirra. Hin banna turree badisa oollee jirra. Nagaa bishoon diinaa hafeera. Warri quba nutti qaban hafeera. Ameen. Galgalli nutti dukkanaa'e sun bari'eera. Xaxaan nurra kaa'ame sun jirateera. Jirra galata baanne hoo galata kee. Galata qabda mana kanarraa. Galata qabda dargaggoota kanarraa. Galata qabda walitti qabama kanarraa. Si haa galatu. Ameen. Yeeyyiin nu nyaachuudhaaf karaa dhaabate si argee nu jalaa godhu. Boolli kumaatamaan soqame sitti irra jete waan ta'eef dabarreera. Si haa galatu hin jedhe galanni siif haa ta'u. Leebaaraa baasii jeboo goochuu. Haleluuyaa.
Ameen. Galata keenya si dhiyeessaa si kadhanna. Yeroo ati dubbattu malee homtuu hin ta'u. Akka ati nutti dubbattu feenee dhufneera. Ameen nuuf saaqamu dubbiin kee. Ameen saaqama dubbii kee nuu kenni. Ija keenya bani. Gurra keenya saaqi. Nutti dubbadhu. Kun ijoollee keedha. Yoo ati nutti dubbatte malee nu roobnu baraan. Yoo ati nutti dubbatte malee naman taanu. Yoo ati nutti dubbatte malee ol jennee deemuu hin dandeenyu. Yoo ati nutti dubbatte malee nagaa argachuu dandeenyu. Nuu dubbadhu ati. Ameen jedhame. Yoo ati dubbattu dhagaan namarraa galagala. Yoo ati dubbattu biyyoon namarraa haadhama. Yoo ati dubbattu warra miilla hin qabne miilla godhatee kaa. Hallelujah. Yoo ati dubbattu warra biyya hin qabne biyya qaba. Yoo ati dubbattu warra wallaalaatu beekaa ta'a. Warra yaaddoo kee abee galataan guutama. Dubbadhu. Maqaa dhoofte ati dubbannaan warraan hin harkatti du'eera jedhanii gatantu fayyaa lafaa fudhata. Bishaan biyya hin jirretu jiraataa ta'a. Dhagaatu bishaan namatti hidhata ati dubbannaan. Bineensa nama nyaatutu nama hammatee bula ati dubbannaan. Hayyee si haa galatu jedhe galanni siif haa ta'u. Akka keessa margaa laphee irra guddaa sabtaa gara waan qottuun qaba. Dubbadhu. Dubbadhu. Nama biyyaa ba'u kee biyyatti deebi'a. Hirrootu guutama. Warra sammuu qabnetu sammuutti deebi'a. Ati maqaa dhoofnaan cufamaatu banama. Ameen jettaa dandeesse. Gaara ilaallutuun kuramee laga nama ifaata sagalee keenaan. An akka kee dubbatu hin jiru. Mootota lafarraa gararraa dubbatta. Ansaanii dubbatee deebi'ee hankaaka. Ansaanii deebi'ee karaatti cita. Ankee fuulla'ee caya dhaloota wajjin haasa'iin jedha Waaqayyo. Galateeffami. Akka ati nutti hin dubbanneef haalaan kan nuxatu yoo jiraate keessa keenyaa kan ka'u alaa kan nutti darbatamu yoo jiraate humna du'ee du'a mo'ee ka'e humna Yesuusiin adiigamu amma. Ameen jetta. Adiigamu. Ameen gurrarraa adiigamu jarraa adiigamu. Hubannaa keenyarraa adiigamu. Maqaa Kiristoos Yesuusiin falaxinurraa. Haleluuyaa. Qilleensa keenya qulqulleessi. Yaada garaa keenyaa qulqulleessi. Keessa garaa keenyaatti dubbadhu boqonnaa haaraa nu keetti barreessi ati Waaqayyoodha. Namni galaa fudhatee galuu dhufee daddu'ana. Dhidhiisiin. Kunoo akka jedhe garbichi kee. Kunoo ilmooleen simbiraa manneedhaaf dhiyaatee haadha ishee eeggatti. Haati ishee immoo sabakkeedhaa funaantee dhufte afaanitti natti. Ameen. Haleluuyaa. Erga ishee waa afaan keessee booddee waca dhiiftee dachaati manneetti. Ameen. Dhaloonni ati ittiin dubbanne hin waca. Dhaloonni ati ittiin dubbanne hin cooka wawwaata. Dhaloota ati dubbattu gabii argata. Iddootti galuutti galee ta'a. Hin boqota namni itti haasoftu. Simbirroon barii eeggatti lubbuun koo si eeggatti jedhee haa bari'u mana kanaaf galgala kana. Si haa galatu. Ana garba kees na gargaari. Hidhaa koo hiiki. Hidhaa saba kanaa hiiki. Samii waan banameef si haa galatu. Akka keessa walitti rukutaa Waaqayyo naan eebbisa. Hidhaa libera saba kaffata. Yesuus ni amasagnaadhaan. Haleluuyaa. Si haa galatu ulfaadha. Jalqabaadhuma ta'e nu geggeessu. Maqaa Yesuus Kiristoos isa maqaa dinqii qabu nan si kadhadhe. Ameen. Tole. Efesoon boqonnaan afur lakkoofsi 14-15 hin guddannaa kan jedhu jirachirra gara Kiristoositti hin guddannaa jedha. Waa'ee guddinaan dubbachuu barbaada. Guddinni maalinni? Guddinuma haasofna amma. Guddinuma isa jedhamu. Hin guddannaa isa jedhu kanaan guddinuma haasofna. Guddinni maali? Guddinni dabaluudha. Dabalaa deemuudha. Yookaan immoo jijjiirama argisiisuudha. Wanti tokko dabalaa jiru taanaan jijjiirama argisiisaa jiru taanaan akkuma sanatti ta'a yoo ta'e guddachaa jira hin jedhamu. Ammoo guddate ammoo dabale hin dabala yoo ta'e jijjiirama argisiisaa deema yoo ta'e guddina jira jechaadha. Idigate tabaለው መጨመር dabaluudha.
lewuxeen maamtaat jijjiirama ofirratti argisiisaa jijjiiramni irratti argamaa deemuu jechaadha. Kanaaf namni dhannuma isaayyuu qaamuma isaayyuu jijjiiramni irratti argamaa deemu taanaan of shakka maalan ta'ee gaddeebi'aa deemtu taanaan qaccaa bultu taanaan rakkoo jiraa jechaadha. Maali rakkinatu jira isa jedhu argisiisa. Guddina isa jedhu kanatti tuun siqiin yookaas tu dubbii kana gara dubbii kanaa dhandhee falfaluutti hin galiin waa'ee guddinaa kana dura dubbannaa guddanna isa jedhu kana. Guddachuudhaafi waan guddaa lamatu murteessaadha. Amma waan guddinaan dubbachaa jira malee gara dubbii kanaan dhabu. Guddachuudhaafi akkuma barattanitti waan lamatu murteessaadha. Tokko dhalachuudha. Kan dhalateen guddadhu moo kan hin dhalatiin hin guddadhu? Biyya keessanii attan. An dhalateetu maal ta'a? Dura dhalatu moo dura guddatu? Irraftanii galgalumaanii. Dura dhalatu moo dura guddatu? Guddachuudhaafi maaltu murteessaa? Kan dhalateen guddadhu malee kan hin dhalatiin hin guddadhu jedhan. Guddina sirratti yaadanii guddina sirratti hin ilaalan. Dhalachuun murteessaadha. Hafuuraanis ta'e fooniinuu. Hafuuraan yoo ilaaltanii karaa ilma isaa karaa Yesuus lammaffaa kan isin dhalche cubbuu keessan kan isin dhiise ijoollee isaa kan isin taasifateedha. Lammaffaa kan maal isin godhe? Kan isin dhalche dhalachuudha jechaadha. Dhalachuun murteessaadha. Inni lammaffaan hafuurri keessa jiraachuun murteessaadha. Lubbuu haa ta'u maaluu haa ta'u garuu hafuura qabaachuu qaba. Akkuma gadameessa ba'een hafuurri keenya jiru taanaan hammamaa bareedu mataan isaa luccaa ta'u mormi isaa taakkuu meeqaa ta'u ijji isaa booruu ganamaa fakkaatu funyaan isaa konni isaa haa bareedu lubbuun keessa jiru taanaan akkuma dhalateen owwaala dhaqa malee waa'ee guddinaan haasa'u. Yoo lubbuun keessa jiraatedha. Waan kun lamaan murteessoodha. Dura waan tokkoon murtoo dabarsinee dabarra. Waggaa 10 fuula dura dubartiin tokko nama mataa lamaa, nama miila afurii, nama harka afurii, nama garaan tokko deesse. Mataan tokko du'aadha, harki lama du'aadha, miilli lama du'aadha, harki lama fayyaadha, mataan tokko fayyaadha, akkasumas miilli lama fayyaadha. Miilli lama du'a, miilli lama fayyaa, harki lama du'a, harki lama fayyaa, mataan tokko du'a, mataan tokko fayyaa, garaan meeqa? Kun ikkoo taratii miti yookaan immoo oduu miti sirrii mataa malee. Ama murtoo dabarsinee dabarra amma kanarratti haa owwaalamu moo haa taa'u jettu. Wal gaafadhaa akka wal bukkee jirtanitti. Baay'ee si tookinaa warra wal bukkee gaafadhaa attamii kuni haa taa'u moo haa owwaalamu mucaa'u. Mari'attani. Namni dubbanni nama tokko garuu gartuu kenna. Enggak, baik benar tu. Awal aku mau tahu tu. Mimi tahu kan kita. Nama berarti seperti ini. Atau miti tak ane nanti me. Mata tu kumat. Mili lah mau. Atau kita hari. Garame. Matan. Mili tu emal tahu tika. Mili tu emal tahu tika aje. Hari tu kita macam. Uhuma macam male. Gara jabatan ni awan. Doa ditijirawan tay. Utuma lubbung keessa jiru gara jabatan ni doa awan ditijiru bin awan. Biya kana jettekan tay lakum male. Seenaawi. Nama barakana fakkaata kiristaana barakana. Fayyaa dhawette fayyaami. Du'aa dhawette montocho. Waldaa jira dhawette hin jiru. Jira dhawette immoo hin jiru. Jira hin jiru hin jiru jira. Gara isaatuun beekamu. Kutaa kanarraa akka jedha. Kota enak sanas karat ini nak kita.
gara samatanuuf ta'e gara Kiristoositti guddannaa maali guddina ninnaasa'u kun mucaati xiqqoo lafa jira ijoollee waggaa tokko dhalattee ijoollee waggaa lamaan lafa jira moo isuma gurguddaa akka koo bakka kee kanaan jedhe erga akkas ta'e immoo maa inni guddinichi nama guddaa akkasiitiin guddadhuu gara Kiristoositti guddannaa yeroo jedhu maal jechuudha guddinni gara Kiristoos kun maa inni kuni hiikisaa yeroo teenye hiiknu guddina inni as keessatti haasa'aa jiru kun bishilaa fi ciminadha. Bisilatti isa jedhamu. Jireenya amantii keessatti jireenya Waaqayyo wajjin deemuu keessatti cimaa qancaraa akka deemaniif gararraatti akkas jedhala lakkoofsa 10 irratti. Egaa nuyi si'achi ijoollee dhaana siifachuu bu'edha. Ijoollee dhaana siifachuu jedheetu jalqaba. Guddina inni jedhu kuni bishiladha. Bishilichi maayin በሐሳብ በመንፈስ በአእምሮ የእግዚአብሔር የዘላለም ዕቅድና ጸጋውን በስፋትና በጥልቀት መረዳት ነው። ኩን ማይኒ ያዳን ሀፉራን ሰሙዳን ካሮራ ዋቀዮ ይሰበረበራ ሜሜን ጀዳም የእግዚአብሔር የዘላለም ዕቅድ ማሊደ ካሮሪ ዋቀዮ ይበረበራ ካሮራ ዋቀዮ ይሰበረበራ አያነ ዋቀዮ በዲነሳ ገዲ ፈገኘሳ ቢረጋኑ በቾቹዳ ጉዲኒ ጉድ Kira-kira sini dia. Yadan, hafuran, sammudan, karora Waaqayyo isa bara-bara. Barani ayyaana Waaqayyo hamma makkanni bal'atu hamma makkanni gadi fagaatu bira ga'anii hubachuu jechuudha. Inni kun isa amananii olidha kun. Kuni luba ta'uu raajii ta'uu olidha nama jedhamu. Cimaa roontummaa. የእግዚአብሔር ዘላለም ዕቅድን መረዳት የእግዚአብሔር ጸጋንና ጥልቀቱንና ስፋቱን ማወቅ መረዳት ብስለት ነው። ብሽነት ቶሌ ይህኑ ነገር ከነቲ ኢላከዱ በቆና ለመረት ኤፌሶን መከነ በቆና ለመረት ከጀለ ጀረከና ኤፌሶን በቆና ለማ ለኮብሰ ኩረ tokkon gadi gidami lamatti ከጀለ ኢሲኒ የደ ወሩመ ደነቀበና ዳን ፎቆራን ከያዩን jirtani የደ ኢሳኖሌ ደነቀበኔ ረኑኒ ሰበባ ከዮት የዱ ኢሲኒ ሞሰ ከያዩን qabdani Siri masau siri muar mati namatani fan matanu kabdani na baye fago turtan igi Yesus arkise sinfide siwari dage saname siri mosuma biyitti tokkoru yui ngabdan warri kaan illee uno kakuma ba keessatti danna qabanneerra ijoollee waaqayyooti qomoo Abrahaamii dhadhanii akka buurtan wayii barbaadu isaanoo isin immoo shumayyuu qabdanii baama dubbatattanuu qabdanii sababa Yesus dhiiga isaa dhangalaasee fagoodhaa dhuftaniitu eessa maaltan fagoorraa waamamtanii gatii guddaatti sidii kaffalamee maayin wanti akka isin hin guddanne godhu keessaati harangamaa hamaa keeyaa ciraa hamaa keeyaa baataniittu wanta guddina isin dhowwu cirameera isin irraa ameen maal taataniitu baataniittu caakkicha keeyaa ameen baataniittu xaxaa sana keeyaa maali dhiiga Kiristoosiin dhuftanii teessaniittu bakka amma akka guddattanii carraan banameera ameen carraan sii banameera kamaal taatanii akka guddattuuf carraan sii banameera maaliif waan ati hin qabne iyyuu sii ta'ee Yesuus fagoodhaa si fidee kunoo isa biyyi hin qabne iyyuu hin qabdu turte akkati qabaattu godhee namaan si qixxeesse ati waan si rakkisu sana keessaa akkati hin guddanneef si gocarsu keessaa baatee dhufteetta waamicha argatteettaa amma hundi keessan waamicha argattaniittu ameen eeshi maal argattaniitu matan karaayu Rekooti rakaa walitti maa karaa Yesuus waamicha argatteettaa argattaniitu walii galla argadheera walitti karaa eenyu argatte waamichaan matan argattaniitu kanaaf akka guddattanii fi balballi isinii maal ta'e rachaan banamee jechuudha. Tole boqonnaa 3 irratti immoo akka jedha boqonnaa 3 irra ga'e immoo lakkoofsa 17 boqonnaa 2 asitti meedhamu achirra ga'e immoo waan dubbatu qaba boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irratti isa si ilaalladhaa. Warra fagoo turtan sana jedheetu akka dhiyaattanii misiraachoo akka nime itti beeku
itti fufee waan haasa'u qaba. Ta'u waa dubbisa. Erga waamicha kan argattanii dhuftanii jedhe naan kallattii hundumaanuu gara Kiristoositti guddadhaati akka guddattaniif carraan isinii banameera waan ta'eef jedhe jennaan amantiidhaan Yesuus Kiristoos garaa keessan keessaa haa bulu jedhe. Erga dhuftanii erga waamicha argattanii immoo eessa keessan keessaa bulu. Cimaa jira amma dubbii nama hoodiin soqaa jira. Lolla eeganaan tuullaa jigsa. Gaafa qorbiin dhufuudha dhagaansa. Amma magi biasa jedhamu naasaa jira. Iddoon ittiin isin reebuun cikaala rukutachaa jira. Erga dhuftanii erga waamicha kan argattanii immoo guddachuudhaaf guddina haasa'uuf hin dhufe amantiidhaan Yesuus garaa keessan keessa maal haa ta'u? Haa bulu. Eessaa bulu? Harka keessan irra bulu jedhanii? Afaan irra bulu jedhanii? Mataa keessan irra bulu jedhanii jedhu? Eessa bulu jedhu? በእምነት ክርስቶስ በልባችሁ እንዲያድር እሺ ሜና ሶምነሜ ዋይ ጉድነ ከና ዱረ ገራ ቡለሞ ዱረ ጉደተ ኡልፊ አቀም የገዘኒ ማይተ ዱረ ገራ ቡለሞ ዱረ ገራ ቡላ ገራ ቡላኒ ጉደቱ ጀለሙ ቡላኒ ኑንዴ Udah kan baru nanti sih jadi di garasin bulle. Wah, udah nih. Satu gara dua nih aku datang. Aman tidak nih Yesus sabun. Wah karo kayak tisra sumale tuh nimbuli ini jiru bullani. Gawa jasa di gurdini butika gawa jasa di kami sini butika gawa jasa burema. Tariki gawa jasa nih naragurai. Garabule. Dargaggoota amantoota Yesuus garaan buliin irraa siin hafuma danda'a. Amantiidhaan Yesuus garaa keessa maal haa ta'u? Bullaani hin guddata. Guddadhutti hin jedhu miti. Itti raajamas miti. Lakki. Miila baasi maqaa Yesuus. Gurra baasee dhamaan miti. Lakki. Innoon baasaa dhiisi. Garaa buleera taanaan ammoo garaa buleera taanaan dhiira taata. Dubartii taata ittiin hin jedhamu. Anuma ta'uu ta'a. Garaan bulee taanaan garuu kumaati. Amma kan isin waggaa 20 waldaa kee teessanii lubbuu haaraa taatanii fi Yesuustu garaan bulee. Keessumaa baay'ee nu rakkachaa jiru garaana buleera seenii ka'anii. Waan dhalatu dhibee miidhatu iddoo aarsaati. Maaliif jijjiirama maal jijjiiramaa yoo garaa bulee malee. Waan dhalan waan dubbatan dhabanii kan isaan haafaa fi laafaa walitti coruutti ka'anii namooti baay'een utuu garaan buliin ka'an. Amantiidhaan Yesuus garaa keessaa buluudha. Yoo bule hin guddata. Guddachuu duwwaayuu hin. Gaafa sadarkaan isaa qabu mana gadhiisaa nama baay'eedha. Isatu biisaatti falmachuutti ka'a. Sagaraa bule sanatu waraansatti naquutti ka'a. Lafatti maruutti ka'a. Tocho'utti ka'a misumatti. Na gadhiisedha haadha. Akka achiniin suqqabee dawuu fi'e. Isumatu jalqaba malee bakkeedhaa jalqabuu miti. Isa kee bule sana jalqaba. Tusi kee bule maan aadata. Ameen. Mul'ataa deemee dhumarratti immoo bakkee bahee adda. Yesuus amantiidhaan garaa keessaa bulu jedha. Ameen. Erga Yesuus Kiristoos garaa bulu jedhee booddee immoo akkamittiin bula? Akkamittiin bula garaa namaa keessa? Akka qabamu. Akkatti bulu immoo qaba. Qolaasaayis boqonnaan 2 lakkoofsi 7 kutaa isaa marra jira. Qolaasaayis boqonnaan 2 lakkoofsi 7 akka jedhu. Sagaleen Waaqayyoo guutummaatti si keessaa jiraatu. Akka barattanitti hundee keessan gadi fageeffattanii wal achirramu. Akka barattanitti hundee keessan gadi fageeffattanii Kiristoos irratti ijaaramaa. Mee ameen jedhaan. Akka maal taatanitti? Hello. Akka maal taatanitti? Akka barattanitti mee akka dirqaa akka barattanitti jedha. Maal taate? Attamitti hojjettu qormaata? Maal taate? Arree akka qabamu. Akka isaarraa jallannaan eegsii kan argattu. Yoo dhattee qacaramte yoo iddoo qacaramte sanatti attamitti hojjetta?
Akka manicha akka jettanii malee akka yaada keessoo jettanii akka barattanitti hundee keessa gadi fageeffattanii Kiristoos irratti ijaaramaa. Ameen. Ameen jedhime. Ilaa Kiristoos garaa bulee sagalee Waaqayyoo sana keessa baratte irratti immoo ijaaramaa. Gannaqaa deemtame ijaaramaa. Amma tu ijaaramaa deemtame asii waliin qoccoltu seetan. Rakkina siin qoccoltu machi gadi laawutu. Fooqii isaa naannoo boordii shaaloom mataa isaa irratti ol ba'ee olma deemee sanaan gaafa ol ba'u diggaan na jala oolee koomtoon na jala oolee taakilaan laantiin faana jala oolee walirratti ijaaramaa deemee koomtoof jala oolchee dhagaanu silaatumee ijaaramaa deemta ta'eeti uf jala oolchaa deemta achi gadi ilaalta rakkina amma garuu irraa jigaa itti si fayyannaa yuunivarsiitii keetti irraa jigdaa gaafa galtummoo itti si fayyannaa gaa'elatti irraa jigdaa si fayyannaa fayyadamaan wakee guute wallaahi bayyada amma yuuna deette bayyadaa namni nama jechisaa oolta karaa garaa tajaajila keessan kan gadhiiftanii wanti xiqqoodhaan jedhanaa nyaate bayyadaa bootedhaa oole irratti ijaaramaa deematuun ta'in dhammaarraa jigaatti bayyadaa jirra kanaafi bayyadamaa utuu erga gaafa baratteetti gaafa amantii cimsannaa baratteetti dabalachaa deemtatu ta'eeti afaan kee waan abidda darbatu waan dhuguma dha ani bara 1980 darbe isa torbatti sabattanyaa kiblee jechaa ani daftarri koo buluu isaa jiran itti bara kaardiin koos sa bara 81 tapha galagashee dubbisuu nan danda'a ol galee barsiisuu nan danda'a 83 darbe sagalitti kan keessan garuu yuunivarsiitii jirtu miti daftarii jaatuun isin gaafadhe itti abidda qabsiiftan ta'e shintileetii ittiin dhattan ta'e madaabaraa gootanii gurgurattan ta'e hin jiru maatirikiin immoo walaree dhufeetu gassiyare isaataatti bulettan nyaatti baratti gosoota nyaatti baratti dachee dhufee qotaatti nyaateef utuu walirra kaataa deemte ta'e achi ga'eetiin dhiwwadhaa walitti galagalaati gannaqaa deemta kaardii isaa gataa deemta daftarii isaa gataa deemta ani garuu waan sadiitti baradheen beekama yoon harkaa bade immoo daftarii koo bira naqa jira mucaa koo garuu isaa balbala shanitti baratte fidi daftarii kennan hin jiru kaardii noo ennaan hin jiru eessa dhattee kana noon beeku gataa deema mucaan koo waan barate isinoo ishi amantii cimsannaa barattanii faamilii kan ta'e kun maqaan qaba yoo dinga ta'u kan dhuftanii akkina qabu waan biraanaa soo dooktarii haasaa jedhamu amantii cimsannaa barattanii yookaan oduu kabuutuu barattanii warri miseensa taate yookaan buutuun isa tajaajilaa baratanidha amantii cimsannaan immoo isa dhufanii miseensa ta'an miseensa warri taatan akka keessan tartiisan jitte ishi deebisaa inni keessan taatanitu hin taane warri keessanitu taatanitu ni ishi abboommii jaarfaa maaliidha dubbatiin asii bira siin gaafii biraa siin gaafadha siniin abboommii jaarfaa maaliitti ani godhin Aishi atau mait apa bicara apa mait Aishi ega bomi japa di nanti ini ada ini tinja ada apa bomi sana ban kumala tu bomi japa mo wajib tu you are near to the kingdom no jere gitu you are near to the kingdom jere gawan tidak gawan fatanara bernunggu you are in the forest cakar itu amma duguma isa manti cimsanna keetti baratte daftari isa qabdu otuu isa waliin rakkaata hubachaa deemtan ta'e abbaan arge olii gasiin ooftu sila Kiristoos irratti ijaaramaa deemte akka barattanitti hundee gadi fageeffattanii ni jedhama jenna akka barattanittidha hundee keessa maal gootanii
ijaramaa maal godhaa? Dhima. Nama waldaa keessa taa'ee waaqeffataa sagalee waaqayyoon beeknerra nama machooftu joonjoftu sagalee waaqayyoon beektu caalaa beektu. Gaafa rakkini ka'e. Isheenis machooftu malee namni isheen goyyomsu. Mucaa tokkotu caatii asiin gahee nyaachaa irra taa'ee karaa faarfataa ture duraanii. Caatii tunni nyaachaa jiru warri musliimaa dhaqanii eentee osila dhiiftee kottoo quraana baradhu intala bareedduu si kutimnaa konkolaataa si laannaa nuni wanti barbaade si goona kottoo quraana baradhu ani moo yeroo ga'e dhani iddoo caatiif kee hafuudhi miilla isaanii jalatti iddoo godheeti Yesuusis awwaala dhiigee ka'e wajjin jiraachuu dadhabe hin baheedhe saduu jechi nani wajjin maal hojii dhufe yoo nangala ta'e deebi'ee mangala ni waldaatti gale dhiigee gosa galee waaqayyoo beekuu danda'ama. Akka barattanitti hundee gadi fageeffattanii Kiristoos irratti ijaaramaa ameen jedhama. Kiristoos maal ta'a? Ijaaramaa sagalee waaqayyoo sanaan nama keessa bulaa. Sagaleetu dubbatame durayyuu Maariyaamitti. Sagaleen dhufeetti mee hafuurri waaqayyoo mongol boobee garaa ishee keessa bule. Ameen. Sagaleetu dhufee foon uffateedha. Ameen si kiyaamu. Ameen na kiyaamu yoo sinii ta'uu baate. Yoo kee bule malee akkamittiin kee bulaa sagalee waaqayyoodhaan nama kee bula sagalee waaqayyoo harcaasaa irraa bataatee tataanaan nama kee bula. Kormi isaa sagalee waaqayyootiif kormi Yesuusiin nama kee bulu. Sammaachuu? Kormi jireenya namaatti tolu bahee jireenya namaa dhiite Yesuusiin nama keessa bulchuu maqaan isaa sagalee waaqayyooti. Hamma kormi kun gara laphee kee dhufutti takka Yesuusiin garaatti hin baattu. Isa maal wayi? Ilaala jibbataa. Yesuus tuma ammaa kidhame. Luqaas boqonnaa ja'a lakkoofsa 46 hanga 44tti. Mana jaartuu lamatu jira jechuudha. Inni tokko gadi fageessee soqeetu hundee isaa dhagaa irratti hojjetee ijaareera. Inni tokko immoo irruma keetti biyyoo keetti ijaareedha mana. Girgiddaa isaa dhaabee dagalee rukutee demdemoo dha'ee baaxii irra keessa kaa'ee ijjeeree mana godheetti galee. Inni sun immoo gadi fageessee kan gadi fageessurra immoo dhagaadhaan hundee isaa jabeessee ijaareedhe dagalee isaa rukutee demdemoo hojjetee ijaaree jedhe. Lachuu mana turan yeroodhaaf waluma qixxee gaaf tokko jedhe lolaan hin dhufe bubbeen hin bubbise lolaan sun irra dambalee jennaan isa gadi fagaatee ijaarame dadhabee irraa goree mee warri dhageessa namee isa rakkeetti ijaarame immoo hin jigsetuu ta'e hin jigisaa badduu baata ta'e kuni maali yoo jettan jedhe inni gadi fageeffatee ijaarrate sun isa sagalee koo dhaga'ee hojiirra oolchine. Inni rakkeetti ijaarrate immoo sagalee koo dhaga'ee hojiirra oolchuu dideedhaa. Yoon baraman jedhu maddan ciminni isaanii jireenyi isaanii yoon barame willeensii dhufee haxxarra'e lolaan dhufeeti gadi fagaanne jedhe. Bara kana sagalee waaqayyoo keessa hin jiru dubbii waaqayyoo keessa hin jiru kutee ba'eera jedhe garami ani duu jedhe sumatu moo jedhaa walitti galgalaati. Ba'eera jedhe kutee ba'eera jedhe ciradhee ba'eera jedhe akkamitti cirtee baata dara waaqayyo sagalee waaqotu jirre hojiirra noo ishiin eessaa cirtee baata nuti jedhe Yesuus ani duu jedhe meerra deebi'eedhu hin dhageenyatti dabaleedhu si'a 8 duu jettee galte laakkiin duu jettee dubbattee kutuun ta'in gaafa busaan si qabu haxxaarraan akkatiin duu. Mana kasih jiru kerja dari 2 hari ini. Aninku jenne manitti. Lagi, hima kume. Gaafa lolaan dhufu. Inni sun immoo aninku jedhe tun ta'in lolaaman dhufe akka inni cimaa ta'e himee darbe. Ganama ka'anii argani. Ameen. Ameen jedhameen hojii. Hundee gadi fageeffate sun isa sagalee koo dhaga'ee hojiirra oolchedha. Biyya keessa birkaa walitti hima. Inni hundee gadi fageeffatee jaallate sunidha. Sagalee koo dhaga'ee maal godhe Yesuus jedha walitti himame dabalaa jedhame isa inni lolaarraa maal ta'e bubbeerraa mucaa tokkotu gaaf tokko
Haayilaandii fuutee dhoqqee keessa kan gashite dhoqqeen kuni haayilaandii kana irra jira moo bishaan kee jira naan jette. Haayilaandii irra jira jette. Jennaan kun akkasuma dhagaa cubbuun kee bakkee keenya malee foon keenya balleessa malee hafuurri keenya inni keessaa nagaadha naan jette. Kanaaf ayyaanni Waaqayyoo nu dhosseera naan jetteenaan innoo qadaadii qabaati moo qadaadii qabdi aareen jedhe kan maal qabaati itti gahe? Kamnaan immoo qadaadii silaa gaafa sagalee Waaqayyoo dubbifnu cubbuun bakkeedha namatti gala moo kee haqa? Maayidha Yesuus keessaa baa cubbuun bakkeedha namatti gala miti cubbuun keessaa baa. Intalli gumaa odeessitiin wayyuu lafatti ittiin mare. Ananya, akka gootu jedhe qadaadii isaa irraa buqqisi keessa kan gashimeen jedhe isa kiyaayyuu gadi tokkiftiin jedhe isa kiyaayyuu. Isuma yuummoodii isin jedhanii na utuu dhoqqee isaa irraa niqiin buqqisi dhugiin jedhe. Tun niqiin buqqisi dhugiin jedhe. Hin dhugamaa? Maal ta'e? Hin dhugamaa hin jedhe. Hin dhugamaa. Uumaan isaa gaa saayinsiitti wangeela nama amansiisan jaa. Tooftaa mata duree ofiitti nama amansiisan. Ilaakkeedhuma jaa cubbuun keessaa kaa'adha. Hammina garaa keessa gaafa nama dha'uuf jettu yoo kan murteessu keessa kee jira. Addan dhaafi mataan dhaasaa kan murteessu keessa jiraas kee jira. Nan ejja wayette dura sammuu keetu murteessa. Sammuu keetu hojjettee bitta irratti waan dhuma. Malee callu itti dhiiggatu irratti lafa dhooftan. Waan attus waan gootu hundumaa sammuu dura jalqaba. Baay'een godha. Baman fa sammuu jalqaba. Erga foon kee hafuurri kee si guureeti foon kee dhaqee hojjeta malee foon kee dhufee hafuura kee hojjechiisa miti. Bakkeedhaan namatti hin galu cubbuun keessaa ta'a. Yoo kanaan isin goyyomsuu barbaade Yesuus inni garaa guute tafaalii yaa'e isa garaa kee inni bakkeedhaa galummaa nama tureessuu isa keessaa ka'uu danda'a egaa buusuu ilaa dhaggeeffadhaa ilaa kufuu dhiisuu keenya cimina keenya kana xarra'u guddina keenyaa fi nuni dubbanneetu hin ta'in lolaa rakkinaa lolaa duumessaa dhukkuba qorumsa qobaa ta'uu ari'atamuu yennoo Yesuusii wajjin damdamannee hafnu namnuu beeka. Ameen siifa ta'u. Namnu beeka tun dubbattu bakka. Manichi koo ani jigne ne miti nama kaani maal godhan. Tole. Tole. Idi gataachin yemmi ragaagataa'u kan inni mirkanaa'u guddinni keenya ani guddadheera jennee dubbachuu keenya otoo hin ta'in wanti nama darbatu dhufee darbatamnee wanti nama qoru dhufee qoramnee yeroo Yesuusii wajjin dhaabannee hafnudha. Ameen siifa ta'u. Ameen naafa ta'u. Kanaaf ilaa dhaggeeffadhaa inni asirratti dubbachaa jiru kun corqaan ta'inaa xobbeen ta'inaa bara baraanii irra deebi'amee isinitti himamuu hin qabu isin guddachaa cimaa mataa isa ta'e gara Kiristoositti ijaaramaa deemuu qabdu sagalee dhugaan kun isin keessatti dagaagaa guddachaa hidda yaafachaa deemuu qabdu jedha ilaa dhaggeeffadhaa bara baraan isin akka nama xobbeen ta'inaa bubbeerraa hafuudhaaf ija godhachuudhaaf dhaabattanii ganama kaatanii argamuudhaaf hidda keessan gadi fageeffadhaa ila dhaggeeffadhaa. Namoonni rakkoo isaan qaban rakkoon amantoota keenya rakkoon tajaajiltoota keenya rakkoon namoota bara keenya warra sagalee Waaqayyoo dhageenyeerra fudhanneerra jedhan kuni rakkinni isaa maaliidha yoo jettan bara baraan xubbeedha hidda gadi fageeffadhaa. Corqa. Waan mashanitti faarfannaa dhiiftu waan manni itti faarfannaanis waan inni itti waldaa gadhiisu waan inni itti dhaqee kufe tokko qorattanii waan gaasha qabdu. Waan gaasha qabdu hiddan qabooyyuu qofe malee akka jedhani keessi kaadu barumsi sobaa bara kanaa jedhani waan tokko iyyuu gatii hin qabdu persentiidhaan addunyaa kanarraa kufaadhaa jedhan garuu jedhani ani isa cimse biyya kanatti jedhani kan cimaadha jettanii akkasiin odeessitan godhedhani jennaan seexana wangeela dubbisuu fi amantoota wangeela dubbifne walitti hin fedhan. Keessota wangeela dubbisnee fi seexana wangeela dubbisuu walitti dhufeedhani. Seexana wangeela dubbisuuf Yesuus wangeela dubbisuu walitti dhufnaa Yesuus mo'eedhan. Seexanni wangeela dubbifnaan Yesuus itti buteedhan. Kunooti mana kanarraa gadu gadhiisi ergamoonni waaqarraa wayyaatti jala qabu miilli kee gubatu jedhamee caafamee jiranna. Waaqayyo waaqa kee garmaleedhaan hin qorin jedhamee gara caafamee jira dubbifnee sammuu. Ati dhagaa kana biddeen godhi nyaadhu hundumtuu si abboomama ati olma Waaqayyoo jennaan. Sirriidha natti jette garuu namni buddeen duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa bahee malee jedhamee caafamee jira. Inni hojjese jedhan itti dubbise Yesuus. Namoonni bara kana jedhu malee hin qabanii dubbii. Soaluma namatti gurra qabu anaa nyaatu gurra qabeeku. Jedhameedhu. Kanaan dura isinitti hin turu kanaan dura.
Yesuus gooftaadha, fayyisaadha, waaqadha. Isa malee jireenyatti garuu ni jiru. Inni katamaa kee deemee lallabaa jiru. Taa'ee caammaa dalaga taa'ee namni tokko. Maal ta'e kun Yesuus gooftaadha. Waaqadha jetteena waaqadha. Isa malee jireenyi hin jiru. Inni gooftaadha. Inni waaqadha. Maaltu waaqa godhe Yesuus hin jedhe. Haa waaqadha ni jedhe. Utuu waaqa ta'e maaliif harkutti gama dhaabatee arguu dadhabee jala gahee ilaale deeqee. Dhugaayyuu maaluudhaa hin jedhe. Tijaaraa dubbisanii biyyaani. Tijaaraa dubbisanii. Bara-baraan cokkaa kana ditaatee silammaattaa nabba'uun. Hin dubbiftu gatii ta'ee. Waanuma itti amantii dhiifte immoo qoran hima badame. Maaliif koo herii gadhiifte? Maqaa Yesuus Kiristoosii gaafa haati koo duute dhufanii nan jajjabeessine anaa nyaatu. Tuu amantoonni biyya Itoophiyaa keessa jiran dhufanii hin kaatii haati keerama. Kana baay'ee maqalladhiisa. Kanan ta'e sanan irratti bara-baraan tobbee cokkaa. Cokkaa bakka. Waan taanetti. Macaafa qulqulluun egaa sagalee kuni kana ibsa jechaadha. Bara-baraan akka cokkaan ta'inaa bara-baraan qilleensa siifachisiin ofiin bara-baraan abbaan argisiin goyoomsi guddaadha. Ameen siifa ta'u. Ameen siifa ta'u. Guddaan sodaachisaa deema, guddaan caalaa deema. Maqaa Yesuusiin siifa ta'u irraa jalqabe. Ameen. Ila dhaggeeffadha. Amma namoota keenya kan fite qilleensa sobaatii fi buufaadha. Buufaan nu fite. Gisee tumaatumanii buufaa kan jedhamtu jira. Buufaan kuni inni haattu abiddatti. Argitanii ittoo ta'e cabaa jabanaatti godhanii sibiila wayiitti godhanii qalqalloo wayiiti isheen duuba dhaabatte. Abiddatti sittu. Duuba dhaabatte Yesuus gooftaadha, fayyisaadha, haalelluuyaa akkasuma dhageessi malee hin sittu abiddatti. Warra buufaadhaan nama fitan hin jiru warra. Garuu kan isin ajaa'ibee isin dhiifne yoo qoraanni dhibee iddoo qoraanii dhufte malee buufaan sibiila xumuuraaf carraa tokko qabdu. Maaliif hoo'ittanii ilaa dhaggeeffadhaa. Kasala xinnoo kana daftee afuuftee, kasala xinnoo kana daftee ho'istee, haaduu ho'isuudhaaf, gajamoo ho'isuudhaaf, qottoo ho'isuudhaaf fayyaddi bakka daftee itti afuuftee gootee malee otuu falaxaan jiraate, gudeeshi jiraate gidduuma keessu gurbaa diimessee baasatu na buufame. Waaqii qoraaniitiin dhufte buufaan. Sagaleen koo buufaadha jedhamoo sagaleen koo burruusa jedhu. Maal ta'e? Buufamuu moo dhaamuu barbaadu dura isin? Na dhahee har'a sagalee waaqayyoo. Na dhabsetti binis na sagaleen koo burruusa moo buufaadha? Maal ta'e? Burruusi immoo maal godha? Iddoo dhagaan na itti godhe. Teerroo ishee ana itti teessutti godhe as kutee achi kutee haaduutti deebisee achi deebisee baalastiraa qottootti deebisee mashee lafa kaa'a. Ameen. Iddoo dhagaan iddoon idoome sirreessee rukuteeti. Sibiiluma silaa gara isaa qabattee deemte sodaattee moofaatti marta. Si sodaachisa qarame. Ameen. Burruusa dhahe. Burruusi sagalee isaa si haa dhabu. Ameen nuuna dhabu. Sagaleen koo burruusa, sagaleen koo moroodha jedhe malee buufaadhaan jedhu. Kan nama keenya fite buufaadha. Hin buufamni fayyaadha. Buufaatu sallaqiin fite. Maalin jedhee? Buufaan dhuma diimesiti malee isin hin qabu. Kee abaaftanii lafa keenyaan diilallaa hedduma isaatiitti deebi'aa buufaan buufnaan yoo burruusi dhahe malee. Namni immoo warra maal jaallatu? Mata mirga keessoo irra kaa burruusa jaallattaa jedha. Maali keessoo nu rakkatanii lafa kaa malee namichi binaan burruusa buufaatti kaanii isaanii. Nama dhaggeeffachuu dide. Faarfattoon dhufe faarfannaa sana nama shubbisiisu maratutti kaan isa cimaa dhiisanii isa qalbii diddiirrachiisu isa adagaa wayii dubbatu meesa dhiisaa meeqoyyaa qaanii kadhannaa haa goonaa isa sachinnoo amantoota anna qaqqabee jedhame jenna. Garagitti anna qaqqaalaa ta'aa isa shubbisiisu. Lakki burruusa sagalee waaqayyoo. Ameen. Yoo burruusi dha'eedha jireenyi namaa kan inni guddatu. Ameen. Sagalee waaqayyoo kan inni dubbatu kanaaf tokko gadi guddachuudha ni tokko. Gadi guddachuu jechuun kun maal jechuudha? Guddina keessatti inni immoo hundee gadi fageeffachuun ni jedhamu kun maalidha? Rakkina obsuudha. Rakkina obsuu. Gidiraa obsanii Yesuus wajjin dhaabachuudha.
hidda gadi fageeffannaan willeensi hidda gadi fageeffannaan qorumsi nama danda'u ameensi bata amma namoonni keenya qorumsa irratti kan isaan kufaniif maaliif hidda gadi fagaadha willeensi wajjin nokkufisa qorumsi wajjin nokkufisa berrii madabanii kufu waa xinnoo tokko dhabanii hambiraa ta'u maaliif ho'ittan hidda gadi fagaadha meexxii kan jedhamu asii gadi isaa baay'ee fageessa kan isin dinquu ija daana waliin nyaanne godhata ameen warri dafanii guddatan iji isaanii daana ofixa warra suuta'anii mirrii gadi cimanii guddatan immoo ija isaanii daana waliin danda'u ameen isaan kun hidda gadi fageeffachuun jedhu kuni gidiraa obsuudhaaf nama dandeessisa gadi guddachuun kun humna gidiraa obsu ayyaana gidiraa obsanii kiristoosii wajjin dhaabatanii jiraatanidha ilaa dhaggeeffadhaa inni kun gadi fagaatanii guddachuu jedhama maqwaaqwaa maashannafisa jedhama cimanii mormanii dhaabachuu inni naasaa jiru kun wanta ta'aa jiru Efesoon keessatti maqwaaqwaa maashannaf maalidha ila dhaggeeffadhaa guddinni inni jedhu kuni gara kiristoositti koottaa hin guddanne inni jedhu kuni piroosesiidha malee amma kan ta'u miti maaliif sagalee waaqayyoo akkuma sila isiniin jedhe fagoodhaa dhuftan jedhe dhiigi kiristoosiin fide ergasii booddee immoo akka barattanitti hundee keessan gadi fageeffattanii kiristoos irratti ijaarama erga jedhee booddee amantiidhaan Yesuus garaa keessan keessaa bulu erga jedhee booddee isaa immoo erga bulee booddee immoo koottaa kan amannaa jaalalaan dubbii dhugaa walitti dubbachaa gara kiristoositti guddannaa maaliif guddannaadha guddinni kun egaa sadarkaadha jecha sadarkaa jireenyaa dabalaa deemuu amantii dabalaa deemuu yaada waaqayyoo wajjin yaada hafuuraa yaada dhugaa dabalaa deemuu cimaa deemuu jechuudha malee bara baraan gadi quucaraa nama harkaa harca'ee nama harkaa badaa deemuu jechuu miti inni naasaa jiru kun guddinni inni naasa'u kun yeroodhaa gara yerootti waan barachaa waan nagaa deemtu waan kanatti waaqa bira argachaa deemtu toora naqachaa itti cimaatti bishaachaa harkaan qabachaa deemiidha harcaasaa deemti inni kun hidda gadi fageeffachuudha hidda gadi fageeffachuun kun kan inni lammaffaan immoo gara oliitti guddachuudha gara oliitti guddachuudha gara oliitti guddachuun kun immoo gara Kiristoos inni jedhu kun gara oliitti guddachuudha gara oliitti guddachuu jechuun immoo fakkaachuudha Kiristoosiin fakkaachuu mee jedhame jenna eenyuun inni hidda gadi fageeffachuu rakkina obsuudha inni ol guddachuun immoo fakkaachuudha fakkaachuu jedhame fakkaachuudha malee fakkeessuu miti mamsanno boqqolloon gaafuma biqiltuu eenyuun fakkaatti maal fakkaachaa kaati olin jedhu baalli ishee dhukki ishee sandaaboo ishee eenyuun fakkaataa deemu boqqolloo fakkaachaa ol kaati malee muka arbaa bakka inni isin fakkaattu ol guddachuu jechuun Kiristoosiin fakkaachuu jechuudha fakkaachuu fakkeessuutu hin ta'in fakkaachuu harka qabu irra kaa walitti himaa fakkeessuutu hin ta'in fakkaachuudha Ani sino kana mamundu anya tu ni kita dire. Jira warmati ma fakkachu da male fakkesu mi tera. Namni barakana in fakkata mo fakkes. Ada. Ai sino kali ko ni fakkes tadi. Kiristosin fakkacha deemudha. Lafa dhaqanitti. Amma garuu fakkaachuu mitiiti namayyuu fakkaachuu dhiibneerra. Namayyuu fakkaannu. Al takka takka nama naasisa. Oromoon mayyuu fakkaannu afaantu nu lafa lafa malee. Deemsi keenya haasaan keenya sirni gaa'elaa keenya uffannaan keenya ciraachi hin jiru. Oromoodha afaantu malee. Isuma jennu ta'an jiru. Hin fakkeessina garuu fayyaa. Warra fakkaatuun nu fide tuun ta'e warra fakkeessuun nu fide. Fakkeessuudhaan wal fixaa jirra malee fakkaachuudhaan namni wadda nu baafata ture. Wanti hundumtuun hin fakkeessa malee bara kana hin fakkaatu. Ilaa dhaggeeffadhaa bira. Ol guddachuu jechuun fakkaachuu jechuudha. Mee ameen jedhaan. Maal gochuu? Fakkaachuu. Hin fakkaattaa Kiristoosiin. Waggaa 16 waldaa kee jiraatte tusi fuunfataniiti fooliin gooftaa sirra jiru taanaan maal godhu qaba? Sareerumtu iddootti galu manatti galu fuunfatee beekama. Amma tusi fuunfatanii tusi dhaggeeffatanii utuu waan ittiin pirees godhee nama ilaalan jiraatanii si kee waajjira laata hin jiru. Fakkaachuu isa jedhu. Indaa'umsi argee baqata laata namni Kiristoosii. Maqaa Yesuusiin ergan tala kanaati waldaa dhaquu miti siyaa'ee bakka kan jedhamu. Erga gurbaa maqaa Yesuus Kiristoosiin siyaa'ee ture garaajii kanaati jedhaa jiru moo sababa kee waldaa dhufuu yaada jira nama. Ni fakkaachaa jirtu.
yeroo baay'ee fakkeenya fudhatana amala kiristinnaan qabnu bifa isaa qabna malee faarfannaa isaa qabna lallaba isaa qabna istaayilii isaa qabna wanti isaa guunne immoo barbaanni akkas jenne isa yaasee isaa qabna isa skummee isaa qabna isa utaashoo isaa qabna isa gadi qabanii jedhan qabna isa ol kaasanii jedhanis qabna istaayiliin isaa guuteedha garuu kan hin fakkaachuun isaan jiru. Injiru juga ya di Sabah wata atau cisi zamiru itu jadi siapa syibu kasamai warade malaik itu masih lalu dargaggoonni di Sabah yeroosan faarfatan jetti yeroosan inishan yeroosan shubbisan jetti ergamoota waaqarraa rooban fakkaatu jetti utuma isaan utaalaa jira itu bobaa isaaniitti buutan jetti haa dharraa jedhaa bu'aa kee jiru utuutti buutanii bayyesuus jedha tuutan jedhi innaatkin jiru Israeli saachira bakka shubbisa saachira bakka lallaba saatu jira akka koo kana laagaa jabaatanii simmamee kacaafatanii jira bakka gin fakkaattiin isaan jiru Paawulos maal jedhe ani eenyu nan fakkaadhe maatan isinoo eenyu fakkaadhaa ana fakkaadhaa yoo ana fakkaattan eenyu fakkaattu juusaat warri bara kana ammoo naan ilaalinaa faarfannaa koo dhaggeeffadhaa lafa laallee teenyaariidhaan nutti galgalaa maal fuudhanii nama bakka koo kee dadhabaadhaa lallaba koo dhaggeeffadhuudhaan nyaatu sabuu dhabba waa wangeela kee jirraa sautti kaani warri garaa kutate dhiirra mantii akka jedhani kiristoosii nan fakkaadhe isin immoo dandeessan na fakkaadhaa warri bara kanaa garuu jedhaan jiru fakkaachuu sarratti hojjechaa jira tun ta'in fakkeessuu sarratti hojjechaa jira amala kiristinnaa qabna malee fakkaattii isaan qabu fooliin isaan jiru maana eebbisu waaqe namni akka koo lallabee nama qabbaneessu hin jiru waaqoo kennaa kootti kennaa naaf dabal sa'i jamaan na ilaalu kenna kee afunyaanii na deettisuma jaluu jala ilaa dhaggeeffadha ol guddachuun kuni caalaa deemuudha ameen mabilata quucaruu miti irra aanaa deemuudha irra aani maqaa Yesuusii isti warri isinii galee ameen jedha irra aanaa deemuudha muktati kaleessa dhaabdee guddatee si bira darbee maal irra aanaa caalaa dorgommii keessa galaa mormaa itti fufaa deemuudha sila fakkeessuudha gaafa godhate fakkeessuudhaan immoo hin danda'amu wanta sana fakkaachuudhaan yoo ta'e malee isin mana qulqullummaa kootiif dafuudha qulqulluun keessa boqotu ani isin keessan jira ani isin keessa jiraannaan immoo cufaadha maali keessummaa gara biraan ol galuu hin danda'u maali waliin galu keessummaa gara biraan cufaadha Yesuus bal'aa ameen amma garuu Yesuus keessa jira taanaan fakkaachuun isaa takka hin jiru na fakkaadha jettanii fakkaattu tuun taane inni isin keessa jira taanaan immoo fakkaattu isin keessa jira ameen fakkeessuu isaa miti inni Yesuusin fakkaachuudha tole inni sadaffaan immoo dalga guddachuudha inni immoo maalidha jaalala namootaa wajjin qaban tokkummaa nama wajjin qaban ollaa wajjin qaban warra wajjin baratanii wajjin qaban obboleessaa obboleettii wajjin jaalalaa buuraa isa dhugaa isa qabanii inni immoo sadha wal jaallachuu wal kabajuu wal dhaga'uu wal tumsuu wal gargaaruu walitti dirmachuu utuu saalaan qaamaan qabeenyaan bifaan amantiidhaan lagaan utuu nama qoodiin isa nama jaallatan jechaadha inni kun hin jiru amma bara kana hin jiru namni oluma yaa'ee kan tokko malee jiru dalgas guddachaa olis guddachaa gadis guddachaa namni deemu hin beeksifamarra ayyaanni nuuf haa baay'atu ameen guddinni kun egaani waan sadii kanaan kan sadan kan irra isinii deebi'a tokko gadi fagaachuudha hidda cimsachuudha inni maa jechuudha rakkina obsanii kiristoosii wajjin dhaabachuu jechaadha inni lammaffaan immoo ol guddachuudha inni immoo fakkaachuudha inni sadaffaan immoo dalga guddachuudha inni immoo wal quunnamtii nuuni jaalala walii wajjin qabnudha wal jaallachuu biyyaa wajjin naannaa wajjin wal jaalladhu warri barreeffachaa jettan na duukaa fiigaamu guddina bu'uuraas barbaachisaa
Afuurri namaan guddata yeroo piroosesii danyarra kaa'anii irra guddatu miti. Sabaratan ittiin gadi fageeffachaa deemanii guddatu. Namoonni dhuma kaa'anii guddatu jedhanii yaadan jiru. Lakki piroosesii guddinni gaafa gadi ka'u piroosesiin madha. Manfasaawii digatanii jedhamu kun. Inni barbaachisaadha. Afuuraan guddachaa deemu. Amma si'an akkoo hin jiru afuuraan guddachaa deemu. Maaliif yoo jettanii warruma dur afuurri waaqayyoo ka'ee namni afaan haaraan dubbata. Yeroo faarfataa waan faarfatamu baay'ee mana guutuutu hin ta'u. Afaan haaraan dubbata. Erga dubbate booddee innas ba'u tasgabbaa suutaadhaa jijjiirfadhaa of qabaa jedhee gara daqiiqaa 10 erga afaan haaraa tasgabbeessanii booddee dhaka lallaabutti dubbata. Amma garuu faarfatanii gattee jedhu faarsutti akkana qosa oole. Afaan haaraan hin jiru. Haleluuyaan hin jiru. Maal afarsitee dhaabee walitti galagalaati. Durii immoo koo biraantii keessattuu rii hin jira namoonni baddee durii kan gurgurtan annamaatu na faarfannaa malee namni faarfannaa maasaa jiru jiru baay'ee. Naalii gooyettanii dubbisaa jirti nama dhaggeeffadhaa manfasaa hidhi gatiin hin jiru. Guddina istaayilii faarfannaa isiniin jedhe sochii adda addaa jira. Qaroominis adda addaa turre jira malee keessisaan jiru. Manfasaa hidhi gatiin illee guddina afuuraa jiru. Afaan haaraan namni dibamaan jiru. Mul'ataan namni dibamaan jiru. Hindaan waggaa 20 waldaa keessa taa'ee namni seexanni keessaa baataan ishee miidhaan kun. Faarfataa nama faarfatu gaafa seexanni baachuun immoo nama qaamessuu gaariidha. Siyaa washumai. Ameen jedha. Yesuus mana jiraa yoo ol galte moo inni mana jiruu ritte? Mata. Nama waggaa 10 waldaa keessa waaqeffataa ture gaafa seexanni iyyuu xiqqoo nama qaanessa. Yaadaa malee. Maaliif hojjettanii maal irratti beekti galasiidhaan? Kaadiyoo foon koo gan biyya lafaa gan amala seexanaa gan Yesuus harkasitti kenneera jedhee wanta naraaramee dhagee mootii isinatti dhabu. Maaliif manfasaawii dhigatanii jiru? Kadhannaatu jiru. Waaqotti jabaachuutu jiru. Eessatti hunda qabu. Inni lammaffaan akaalii digatiidha. Bifumaan guddachuu qabdu. Dhaanachaa dhiyaa akaalii digatee namni kun qaamaan. Qaamumti keessanuu dargaggeessa ta'uu qaba. Dargaggeessa ta'uu qaba dargaggeessi. Dargaggeettiin dargaggeettii ta'uu qabdi. Malee jaartii ta'uu qabu. Duddichi ta'uu qabu waayee. Dargaggeessaa. Jaartii dhaabatee kadhataa isheen biraa gahu boshettee kan taa'uu qabdu maali? Jilba nyaata hordoo nyaata. Maaltu gassi deemsisi? Amma galgalan dubbisan taa'ee jaba coocoo kanaan digirii waggaa 3ffaan barachaa jiru. An taa'een dubbisa. Ijoolleen qomoorratti. Alaa dhuftaa'ii naan jedhe leengadda. Sa'aatii adiitti dhabee miti. Alaa dhuma na seetan dubbisaa horii lafa kakkee deemu sa'aatiin tokko. Maaltu rabbisaa? Dargaggummaa keessanuu shakkaamee isin gada deemtu taana ammaa inni dargaggeessi koo fiigee quufuu dhaabatee quufuu dubbatee quufuu taa'ee dubbisee quufi koo maali? Maali manni gadi si adii jiru kun maali si qaba? Isi jiiteessu kun raatii lafee inni si kun yeroo itti maxaafa dubbisu si lomboo si godhu kun yeroo kadhannaa kadhatamu akkuma quncee si godhu kumee haaji kufiirraa. Si warra keessanii yaame jedha. Akkuma dargaggeessaan bakka hirriba keessa yokkoo naqaadhaan dargaggeessa jedhan qaqqoon. Kanaafi maali dhalli kee guddachuu qaba. Dhalli kee gadi deemuu qabu hossaa'uu qabu. Dhukkuban taaneen kuufuu qabu lati. Mucaa dargaggeessicha isa mana ciise nettuuni manatti ol deebi'ee fayyaa isa dhukkubsate. Mucaa Daawit mucaa sooressaa tuqqate. Kanaafi dhalli keessanii eeggachuutu jira. Isa waa'ee amantii ollee haa kun rakkina gosoota deemnaa booddee. Yeroo malee wanca biyyaaf ganaa bu'aa buuftu doofteerii taatu astamaarii taatu ganaa dubbisa lofollofeen jalaan ta'inaati. Kalaqa baay'ee kalaqtu malee ganaa iddoo keenya qaddastu ankoo waggaa 5 jaalaa namne yoo galuufa wayyaa'idhaaf atoo duutee maaltu dhufee dhaabatan iddoo koo dhaabachuudhaaf qophaa'aa jirtu jirta. Eeshi teessee mootota arrabsaa jirta malee gaafa isaan dulloomanii xoorataa ba'aniif immoo dhiyoo kubeettii qabda. Biyya wishaa jiru hin legallagaa namichi kun jette bini haa ta'u. Waggaa murtamatutu si shoofneeti immoo maal hojjette? Kaaffeeriyaa jala ta'anii mushu seetee jedha walitti galagala. Dhaalumaan guddachuu qabda, sammuudhaan guddachuu qabda, maal sammuu kee guddachuu qaba. Yaa kaanii digatiin jedhamu koo baluuqees
በአካል በአስተሳሰብ ማደግ እኮ ነው ማለት በረበራ ማለት ነው። ይንደደመ ምን ወር ቢያ ከነተ ገለተን አጋጋዩ ጌባ ዮ አጀሰም መለሳኒ እንደርጉ ሙረደመኒ ዋጋዩ ያና ሲባ ባይስ አሜን ጀልሜ ነጋይ እንዱ ሳቲና ላኔ ነው በደው ወነም ስለሙሻ ባቂ ፈለከ ሰው ረካ አፉሪ ኬስ ይዳ ቃምኒ ኬስ ይዳ ማለት ነው አጉደ ገዳም ጉዲነ ዲኖ ደስ ኩን ማሊ አፉራኒስ ቃማኒስ ማልታይ ijoolleen ta'in qaamaan ijoolleen ta'in yaadan isaan ta'in ijoolleen ta'in inni sadaffaan immoo maal labeettu qabeenyaan guddatu qabeenyaanis